abdii Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaan kiyya isin qaqqabu isiniin jecha warreen kanaan dura maatii YouTube channel waliin shootaatan akkuma jirtanitti ta'ee kanneen maatii koon ta'in subscribe gochuudhaan akka maatii naaf taatan gamanumaan kabajaadhaan isin gaafadha. Egaa yaa ilmaan Oromoo nuti ilmaan Oromoo bakkuma jirrutti yoo tokkoomne diina raawulu dandeenya ilmaan Oromoo akkuma beekamu tokkummaa inni bara dheeraaf tokkummaa kana faarsaa turre tokkoomne irrallee amma garuu deebinee faffaca'uutti jirra faffacaanii irrallee bakkuma jirru yoo tokkoomne malee diina amma nu nyaarte tanarraa aanuu dandeenyu bakkuma jirru haa tokkoomnu tokko haa taanu sabni tokkummaa hin qabne homa takka illee godhuu hin danda'u. Sabni tokkummaa qabu gaara diigaa waan barbaade gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf nuti bakkuma jirru harka wal qabannee irree tokko taanee diina keenya fuuldura yoo dhaabbanne tokkummaadhaan bakka barbaanne bakka yaadne ga'uu dandeenya jechuudha. Tokkummaa jechuun wanta baay'ee irratti barbaachisa. Fakkeenyaaf lolaaf tokkummaa barbaachisaa, qabsoof tokkummaa barbaachisaa, dalagaadhaaf tokkummaa barbaachisaa waan garagaraa jechuudha. Tokkummaadhaan yoo hojjette bakka yaadde geetta. Maali jirbii wal qarqaartee arba hiiti jedhanii ammallee miti wal qabattee gaara guddaa baati. Kanaaf nuti baay'in akka baay'ina keenyaa kanaan yoo tokkoomne yoo wal qabaanne yoo waloodhaan deemne bakka yaadne waan godhuu dandeenya kamuyyuu godhuu dandeenya jechuudha. Garuu tokko tokkotti taanee gaafa jenne diinni akkuma salphatti lafarraa nu fixa jechuudha. Kanaaf kan nu barbaachisu ilmaan Oromoo biyya addunyaa guutuu irra jiru tokkoomuu dhaabbata wayii ijaarrachuu waan san jalatti gurmoofnee wal wajjin taanee wal wajjin bakka takka ga'uudha kan nu barbaachisu. Kana kan biraa qeerroo fi qarreen biyyaa jechuudha. Tokkummaa keessan cimsaa tokko ta'a diina afoo dhaabbadha. Yeroon kun yeroo kamiyyuu caalaa kan Oromoon tokko ta'ee diina saafoo dhaabbatu eenyummaa isaatiin boonu wanta nurra fe'uudhaaf nutti as deeman kana diina harkatti diidu ta'uudha qaba. Yoo amma tokkoomnee wal taanee afaan tokko taanee diina afoo hin dhaabbatin akkuma harree kan nutti fe'an baachuu kan nu nyaachisan nyaachuu carraan keenya jechuudha. Carraa akkasitti nu eeggata waan ta'eef ammumaan tana tokko haa taanu haa tokkoomnu yeroo hafte tana keessatti hagatti amma isla qabnu kana keessatti tokko yoo taane bakka barbaanne ni geenya jechuudha. Kanaaf hayyoota keenya beektota keenya kanneen mana hidhaatitti ogguraman dagachuu hin qabnu. Yeroo daddabarsitee ajandaa jijjiiree isaanan kana of jalaa dagachuu hin qabnu jechuudha. Yeroo kamuu caalaa quba isaan qabaachuu qabna, sagalee isaaniif ta'uu qabna. Nuti fakkeenyaaf maal jechuudha sabni tokko sabni hoogganaa hin qabne tokko bakka yaade takka ga'uu hin danda'u. Wanti guddaan hoogganaadha. Hoogganaa yoo qabaatte qabsoota keessatti hoogganaa si hoogganu qabaatte isa jala sochootee jennaan qabsoon kan kee tarsiimoodhaan masakama. Akkuma kanaan dura qabsoo qeerroo biyya keessaa finiinesan hooggansa Jawaar Muhammadiin kallattiisaa qabatee tarsiimoodhaan osoo rakkooleen garagaraa hin mudatin osoo sabaaf sablammiin walitti hin bu'in wayyaanee kuffifne san hooggansa osoo qabaanne har'allee yoo naqaata bakka guddaa geenyee jechuudha. Kana hundaa nu dhorkee sakaalee nu hambisee har'a boo'icha qofatti nu hambise hoogganoota kan keenya kanneen jechi isaanii takkattiin biyya Itoophiyaa jedhamtu tana raasu nurraa hidhanii ogguranii akka isaan qabsoo Oromoo keessaa qoodan fudhanne. Akka isaan saba kanaaf hin qabsoofne, akka isaan saba kanaaf hin falman, akka isaan saba kana hin utubne godhanii saba kana hooggansa malee hambisanii warra boo'ichaa nu godhan jechuudha. Kanaaf nuti illeen hoogganaa keenya abbaa qeerroof qarree Jawaariin dabalatee jechuudha. Hayyoota keenya hundaayyuu dagachuu hin qabnu. Ani tokkoffaa yoomillee jechuudha hayyoota keenya dagadhee nyaannu naansifaa'u jara kana yoomillee dagadheen beeku du'aayiidhaan illee akkasuma immoo yaadaan illee hanga har'aan tanaa erga gaafa isaan hidhamaniiti guyyaa takkaaf isaan dagadheellee hin beeku dagachuuf illee hin taa'u jechuudha.
namoonni hundi keessanii bakkuma jirtanitti waan dandeessaniin jara kana cinaa dhaabbadhaa. Ammallee sabni Oromoo akka isaan baafachuuf shoora guddaa taphatu gochuutu nurra jiraata. Oromoon silaa of beeke jechuudha. Qaamonni amma biltiginnaa of hin jedhan kun otoo beekanii hayyoota kana cinaa dhaabbatanii hidhaadhaa baasanii silaa biyya Oromiyaa tana jechuudha. Oromiyaa tanteenya tan yeroo kamuu caalaa yeroon silaa ijaaran, yeroon silaa Oromiyaa humnoomsan amma ture jechuudha. Garuu isaan kana hin beekanii isaan harreedha. Harreen waanuma itti fe'an baatti, waanuma itti kennan nyaatti. Akkas ta'aniit of wallaalanii, eenyummaa ofii wallaalanii, aantee ofii wallaalanii, aantee ofii hidha guuranii orma waliin dhiichisan jechuudha. Ormi ormuma fira sii ta'uu hin danda'u abadan. Maaliif kaleessa Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, akkasuma Hamzaa Booranaa hundi isaanii haa hidhamanii haa fannifaman jedhaa turan. Yoo amma saroonni keenya jechuudha gaafsan akka waan jarri Jawaarimaa fi Baqqalaa fa'aa jibbituu itti fakkaate biltiginnatti jechuudha. OPD hojjechuudha afaan biraatiin. Garuu dubbiin akkasii miti. Jarri biltiginnaa qofan jibbitu. No dhiifama. Jarri Jawaari Baqqalaa qofan jibbitu. Maal jibbiti? Oromummaa kee jibbiti. Eenyummaa kee jibbiti. Maalummaa kee jibbiti. Afaan ittiin haasoftu kana jibbiti. Kanaaf namoota akka ati uftaatee jiraattu, akka ati afaan keetiin haasoftu, akka ati biyya keetii falmattu, akka ati saba kee waliin dhaabbattu, akka ati hunda caalaa Oromummaa keetiin boontu waan hin feeneef hunda dura si cabsuu barbaadan. Kanaaf Jawaariin fa'aa irra duuluu turan, Baqqalaa fa'aa irra duuluu turan. Har'a ammoo Jawaariin fa'aa hidhamanii fi arganii jennaan Baqqalaan Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa hundi isaanii gaafa hidhamanii fi namtichi gaafii isaan gaafatan hunda deebisee fi fedha isaanii guutee hadha isaanumatti as garagalanii biltiginnaa kana akka barbaadanii dhukkee irraa kaasanii arrabsaa oolaa jiran jechuudha. Miidiyaalee garagaraatiin ifatti jechuudha. Kana kun maal namaa ibsa? Isaan diinummaa dhuunfaa sirraa hin qaban. Jawaariin wanta inni Oromoo ta'eef jibbama malee waan inni nuuf qabsaa'eef, waan inni saba kanaaf qabsaa'eef jibbanii akka inni hidhamu, akka inni ajjeefamu gaafii gaafachaa turan malee dhuunfaa isarraa wanta akka gaafii wannaan qaban jechuudha. Otoo Jawaar gantuu ta'ee, otoo Jawaar baandaraa lumuxii tana qabatee Itoophiyaa tikdam ka jedhu ta'ee Jawaar Muhammad mataa gubbaa baatee deemtii jechuudha. Jarri nama uf wallaale, nama eenyummaa isaatiin hin boonne warra uf gad akkasiisan feetii jechuudha. Biltiginnaa tana haga ergattee kaan hin cabsitee kun amma kun hojiirraa ka'u, kun akkas ta'u, kun maarraa ta'u jettee irra duulaa jirti jechuudha. Kuni maal ibsaa? Humnaawanii ka'anii waan barbaadan erga harkaan gaatanii booda Abiyyima kanayyuu saree nama uf wallaalee nama fuudhee kursii laalikaa kursii inni bo'uuftaan itti kenne Jawaar Muhammad nama hidha darbe kanayyuu irra duulaa jirti. Mootummaa ummata fixaaru isaa bakka marattuu kan nama ajjeesaaru mootummaadha malee qaama biraatii miti. Biltiginnaan OPD'oodha. Yookaan Abaawo Shaneetu ajjeesee yookaan Maarreetu ajjeesee yookaan Wayyaanee jettee sababatti malee ufii ajjeesaa jirti jedhanii dhugaa jirtu jechuudha. Shira OPD'oo fi shira mootummaa kana ifa baasaa jiranii jechuudha. Aktivistoonni warra naftanyaadha hundi isaanii bakka jiranitti. Kana nuti kan baasu jechuudha. Abbaa feetillee ta'ii, dhaaba feetillee deeggarii kan baasu Oromummaa keenyaan boonuu qofa. Yoo Oromoo taate, yoo dhiiga Oromummaa qabaatte, yoo dhugamaan Oromummaan kee kasi dhagaamu ta'e, kasi baasu maalidha? Oromummaa keetiin tokkoomuu, wal qabachuu, wal ta'uu, wal jala deemuu, hooggansa kan kee godhattee hordofuu dha jechuudha. Ammas nuti wal malee fira biraa hin qabnu. Yoo rakkanne rakkoodhaa wal baasuu, waan qabnu wal qarqaaru, mallaqaa wal cinaa dhaabbachuu. Fakkeenyaaf lola daangaa Oromiyaa garagaraa irratti akka fakkeenyaaf Walloo, Harargee bakkoota garagaraa irratti lola daangaa isa Oromiyaa mudatu kamiyyuu namoonni Oromiyaa kutaa biraa keessa jiru hundi keenyayyuu waan dandeenyu cinaa dhaabbachuu, mallaqaan qarqaaru, meeshaa isaan barbaachisu guutuu fi ulaagaalee isaan barbaachisu guutuu fi qabnaa jechuudha. Yoo isaan mataa wal qabatanii jiraatan nuti illee mataa wal qabannee jiraanna. Kan nu barbaachisu tokkummaadha.
Kanaaf dhuma yaada kanaa irratti walaloota akkaan isinaaf feeraa walaloon tunillee yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedha. Gonkumaan hun ta'u kutaa wal facaasun balbalaa wal qooduun gosaa wal harcaasun alagaa kabajuun ufii wal xiqqeessuun dubbii hundee hin qabne kijiba odeessuun hayyuu ceeggifachuun beekaa of fakkeessuun dhugaa awwaalanii dharaaf mallatteessuun jiruu wal dhoorkanii biyyaa wal balleessuun mee hojjechuu dhiisaa waan saba madeessuun seenaa dhiira kalee wanta dukkaneessu seenaan tarteen qabu dhiira dabre malee seenaan tarteen qabu nama dabre malee seenaan ni yaadataa warra walii galee kan diina ari'ee reebee qabee qalee qeerransa Oromoo goota abbaa fardaa abbaa galma odaa kan bulmaata gadaa mancaasaa gabrummaa doonii bilisummaa falmaa mirga sabaa duulee seenaa qaba falmaa mirga sabaa duulee seenaa qaba lafti bariin ooltu dukkanaan hin waartu duuti silaan haftu eebada dhiirasan biyyeen naman diddu eebada dhiirasan biyyeen naman diddu yaa ilmaan Oromoo meesin walii gala namni walii gale alaa waliin gala namni walii gale alaa waliin gala tokkummaa yeroon amma